Yayyuu እና akkasitti qabamnu ol kaanee aceedhaafis warroota acee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني كم جرتنا برتوتا في دا وأتوتا سانتي أوروشو هندو مكيسانو بك مجرتني في أك مجرتني تنجيني كوسنا دك أبو جتشا قويا هدا فيديو قابلو سكاك أبدي إسنتي دي بيتين جرا إني سماري جتشون كيسان هنفو تاتي قويا دا أيانا وقات هاوي فتشو مقالة أمبو كيساتي تأيتني جدي ماتي أرتستي حاج أربون ديسا تنجتشو دا أكاس محاتي منا أرتست حاج أربون ديسا malke sejurti wajud urati video kamu bisa kawat di sini dia desenjera hama tu boro kopi kia telo junturun rafatina waron harap duftana na duh bagan nega duftani kun china link sani like subscribe comment ya de kesan na kodun rafatina dawar no juntur tani mo heddu gala tama ni senjera asuman gara ya de kia kabat de feti wonin ce kuya hadda wan heddu na magammachi sisu akasuma wan heddu ne na macabsu wala mada tokko farati hati mana artista jalun desa malke sejurti hojenne akkuma jaan argatan injirtan kana ammas akkuma bootetti akkuma garaan ishii gubatetti akkuma gadditetti kan jirtudha jechuudha ummanni oromoo hundumtuyyuu isiin mootuyyuu sallamattu jechuudha dhugaa dhabdee abbaa manaa ofii dhabdee goota ofii dhabdee waa lama dhabdee jechuudha waa lama dhabdee qullatti haftee garaa isii gubataatiin bara baraan kan jiraataa jirtudha rabbiin dhugaa fi dhiiga isaa ifatti baase rabbiin isillee mootuyyuu agam jinjira ummata oromoo hundumayyuu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa waa'een Haacaaluu rabbiin tokkichi biyya isaa salphattu akkasuma dhiiga isaa rabbaa baasuun jedha malee wanti jedhan tokko hin jiru akkasuma mootuyyuu dhugaa baay'een dinqisiifadhan haadha manaa isaa kana rabbi umrii isii haa dheeressu wanti isiin yeroo inni jiru yeroo inni addunyaa kanarraa deemeerraa kaastee dalagaatiin hin jirtu ammas mootuyyuu hojjetaatu maalitti fufaatiin hin jirtu waan baay'ee nama gammachiisudha osoo gadda keessa jirtu osoo rakkinna keessa jirtu osoo dhugaa fi isas dhabdee garaa isii gubataa qaamni isii gubataa jiraataatiin hin jirtu ummata ofii bira rakkataa ofii bira imaanaa Haacaaluun kaleetti kennee biraa deemisan hunda galmaan gahaa jirtu jechuudha guyyaa hadhaa magaalaa Amboo keessatti maatii isaa dabalatee haadhaa fi abbaa artist Haacaaluu dabalatee akkasuma artistoota immoo dabalatanii maallaqa walitti qabuudhaan ijoollee harka qalleeyyii carraa fiigichaa qopheessanii magaalaa Amboo keessatti jechuudha carraa fiigichaa qopheessanii ijoollee gara 230 akkasii kan jedhamu walitti qabanii carraa fiigichaa qopheessaniif carraa fiigichaa kanarratti hin fiigani namni tokkoffaa ba'ee lammaffaa ba'ee sadaffaa badhaasa guddaa badhaafamu warroonni koowwin mootuyyuu harka qalleeyyiitii fi uffatarraa kaasee daftara ittiin baratanii fi gargaarsa hedduu taasisanii fi ittiin jiranii jechuudha achirratti mootuyyuu haasaa baay'ee garaa nama nyaatu kan haati mana Haacaaluu taasistee haasaa isin kaaste keessaa Haacaaluun yeroo lubbuutiin jiru rakkataa qarqaaruu jaalataa saba ofiitiif dhaabatu jaalataa saba ofiitiif sirbee dubbatee sagalee ta'us gubaa ofii achiin baafatus gara tokkoon immoo kan namni hin beekne kan rabbi isaa irraa beeku kan namni mootuyyuu irraa beekuyyuu akkuma hundumti kennayyuu beektanii hiyyaadannaa yeroo baay'ee buqqaatota Harargee irraa buqqaanii magaalota hedduu dura deemaa midhaan fe'atee akkasii qarqaaraa garee isaa wajjin artistoota wajjin qarqaaraa ture kana malee kana alatti immoo kan inni qarqaaraatiin hin ture kumaatama kanaafuu imaanaan natti kenne kana gama danda'uun hamma lubbuudhaan jiru hamma addunyaa dharaan guutamte kana keessa cubbuudhaan guutamte kana keessa biyya kanarra bakka dhugaanni deeme san dhaquutti anis nan dhaabbadha nan hojjedha jettee dubbattee akkasuma boottee akkuma isin asirratti argitan kanatti akkasuma Haacaaluun hin du'e malee qaamaan du'e malee seenan isaa bara baraan jiraata inni yoomiyyuu jiraata kan isa ajjeese du'e malee itti haasaa hedduu achirratti taasisteetidha kan jirtu dhugaa isiiti Haacaaluu dhaloota hunda keessa jira hunda keessa jira ilmaan oromoo hunda keessa jira kan isa ajjeesatu du'e malee kan nu aarsu kan nu gubu goonni yoomiyyuu qabsaaniin kufaa qabsoon itti fufa kan nama gubu garuu dhugaa dhabuudha dhugaa baafachuu dadhabuudha dhugaan garuu nama biraa dhugatti malee rabbiin biraa dhugattu dhugaan garuu hin turti hin bulti malee hin qadhatti malee hin cittu guyyaa tokko inshaallah dhugaan isaa ifa baati rabbi dhugaan isa biratti ifaasuun haqa isaa rabbi haa baasu amantii qabdanii akkuma jirtanii bakkuma jirtanitti du'aa karadhaa fi rabbiin haqa isaa haa baasu dhiiga isaa rabbiin haa baasu inshallah
akkanumaan jedha akkasuma ilmaan isaallee rabbiin guddisee galmaan haa ga'uu fi isii tanallee rabbi umrii haa dheeressu dubartii jabduu akkana dhugaa jedhanii yeroo mammaa kana abbootiin kenna yeroo waa jedhanii abbaa manaa jabaa dura dubartii jabduu duuba jira jedhanii dhiyoo tana Sheek Amiin Ibrooti na yaadachiise Sheek Amiin Ibrootu maal jedhanii sheetichisa namoonni hedduun beektan jedhee yaada aniin akkanatti gadi ba'ee isin afootti bookkisu kuni akkanatti dubbadhu kuni maaltu na duuba jira beektanii jedhe maaltu akkana duuba jira beektanii maaliif akkana gadi ba'eetiniin dubbadha saba kiyya tajaajila bitaa mirga deemee jedheetiniin dubbate bar waan haadha manaa jabduu duuba qabuufi jedhe nutoo nama akkamiitis keessatti mee of haa ilaallu nutiin kun hoo warra akkamiiti haadha manaa akkamii ta'uudhaaf deemna warri dura haadha manaa taane warri immoo of duratti haadha manaa ta'uudhaaf deemnu nama akkamiiti as keessatti illee waa heddurraa baranna dubartii cimtuu fi dubartii gameettii fi dubartii obsituu fi dubartii hunda dandeettu dhuguma jedhan san akkasiin taate isirraa mul'ata jechuudha haadha manaa Haacaaluu Hundeessaa dhugaa nama kabajamtuu nama jaalatamtuu rabbi umrii nuuf haa dheeressu rabbi umrii isii barakaa keessa nuuf haa kaa'u inni darbeera jettee haqa isaa arganne jettee dhiiga isaa hin baafnettee gattaa'aa hin jirtu gara tokkoon dhiiga isaa barbaada gara tokkoon qabsoo fi kaayyoo inni irraa kufe sanii galmaan ga'uudhaaf ganama galgala tattaafataa jirti jechuudha hanga dandame awwaan isin jedhuun qabu jechatuna hanqata rabbi umrii isii nuuf haa dheeressu ilmaan isaallee ilmaan akka isaa guddatanii bakka gaarii gahanii innis akkuma nuyi kanatti ilmaan ofii taa'ee guddifachuu hin wallaalle ilmaan ofii barsiifachuu hin wallaalle ofiiyyuu akka gaarii uffatee akka gaarii nyaatee garaa ofiiyyuu qufee jiraachuu hin wallaalle garuu nuuf jedhee siif jedhee anaaf jedhee lubbuu ofii kennee darbee jira haa ta'u seenaa dalagatee deemeera nuti warra asirra jirru maal hojjetaa jirra maal asirra galmeessaa jirra maal hojjechaa jirra jennee nuti kan of gaafannu malee inni waa hedduu dalagaa asirra deemeera rabbi immoo haqa isaa haa baasu dhugaa nama kanaa rabbiin haa baasu dhugaa isaa lafa rabbiin lafa hin balleessini dhiiga isaa rabbiin lafa hin balleessini rabbiin waa hundaayuu danda'aadha harkaa qabaataadha akka namaa shira hin xaxu akka namaa mootuyyuu rabbiin namatu shira walitti xaxa malee rabbi hin xaxu gasaa baasuun jedha jechan hangata waan hin jedhu hin qabu rabbi umrii haa dheeressuun jedha isillee hara manaa kana ulfaadha galatoomaan jedha asumaan mootuyyuu warroonni chaayinala kana faaratanii laayik sabskiraayib koomintii yaada keessan naqoodoo irratti jedhetti hin irraanfatinaadha chaayinaalli kun chaayinala keessanii anis obboleettii keessanii na jajjabeessan isinin jedha hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaa naa tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii isin haa ta'u Tudira Jolle Ambo Gara Butu Akka Bakakka Inkotatan Jennaan Qotanne Ibbaratan Jennaan Baranne